harka fuune oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansaa kaaba Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e zoonii Walloo Kibbaa fi Kaabaa, zoonii Waagimiraa fi Affaar irraa buqqa'anii namoonni magaalawwan Dassee, Kombolchaa fi Hayiq keessatti 350,000 akka ta'an aangaa'ota zoonii Walloo Kaabaa waabeffachuudhaan gabaasni Masfin Arraagee Dassee irraa qindeesse ibseera. Itti gaafatamaa ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa zoonii Walloo Kibbaa kan ta'an obbo Masaay Maaruu akka ibsanitti Walloo Kaabaa Haanaa 11 fi magaala 8 keessaa Soqoxaadhaa fi naannoo Affaar zoonii 4 keessaa wal waraansa baqachuudhaan namootaan buqqa'an kanaaf amma ammaatti gargaarsi kan taasifamuu danda'e namootaan 200,000 fi 50,000 qofa. Namootaan qeerraa buqqa'an kun caalaan isaanii mannootaan firaa fi ofii isaaniitiin manneen kireeffatanii yommuu jiraatan namootaan 10,000 ol ka'an immoo mannootaan barumsaa 22 akka bakka qubannaatti qopheeffamanii gargaarsi taasifamaafii jiru ibsameera. Haa ta'u malee gargaarsi mootummaadhaa fi dhaabbata fannoo diimaa addunyaatiin taasifamaa jiru yommuu baay'ina namoota gargaarsa barbaadanuutiin wal bira qabamee ilaalamu gahaa akka hin taane aanga'oonni zoonii Walloo Kibbaa himuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee ibseera. Dhibeen COVID-19 bulchiinsa Dirree Dawaa keessatti babal'achaa deemuu isaatii fi jiraattonni tarkaanfii of eeggannoo fudhachaa akka hin jirre jiraattonnii fi aanga'oonni himaniiru. Gabaasni Addis Chokkol Dirree Dawaa irraa qindeesse akka jedhutti mootummaan gargaarsa dhukkubsatoota COVID'if kennaa ture waan dhaabeef namoonni dhibee kanaaf caalaa saaxilamanii jiru. Walga'ii hubannaa hawaasaa guddisuudhaaf Dirree Dawaa keessatti taasifame irratti itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsaa Aadde Lebለም Bazaabbii akka jedhanitti gosti COVID-19 deeltaa jedhamee waamamu torban lamman darbe keessatti tatamsa'insni isaa fi miidhaan inni geggeessaa jiru harka 100 dabaleera. Kanaan dura guyyaatti hanga nama 5 kan ture lakkoofsi namootaan vaayirasiidhaan qabamanuu yeroo ammaa gara nama 40tti ol guddachuu isaa kan dubbatane Aadde Lamlam yommuu koronaan biyyattii keessatti jalqabe nama 1 fi amma birrii 100,000tti bulchiinsi gargaarsa gochaa ture. Amma garuu mootummaan waan gargaarsa sana dhaabee fi namoonni COVID'n qabamanuu ofii isaaniitiif kaffalanii wal'aanamu. Haala amma jirutti yoo xinnaate hanga birrii 10,000 fi 15,000 kaffaluudhaaf namni danda'u hin jiru. Gatiin qorichi ittiin bitamu guyyaatti gara birrii 3,000 fi 4,000 ga'uu danda'a. Namni qarshii hin qabne kana keessaa fidee akka kaffalu akka hin beekne itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsa Dirree Dawaa dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis jiraattonni baasii maallaqaa guddaa ta'ee fi du'arraa of eeguudhaaf akka vaayirasichaan hin qabamne of eeggannoo gochuu haala danda'an irratti manoottan barumsaa fi dhaabbileen amantaa akka ga'ee isaanii taphatanuu waamicha taasisaniiru. Poolisiin magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaas tarkaanfii yommuu vaayirasichi jalqabe fudhachaa turan akka jalqabuuf deemanu kan ibse gabaasni Addis Chokkol. Dhiyeenya kana namootaan 44,265 irratti qorannoo taasifameen jiraattonni 5,806 vaayirasichaan qabamuun isaanii beekame kana keessaa lubbuun namoota 91 darbeera. Kun sagalee Ameerikaati. Waa'een talaallii dhibee COVID-19 ijoo dubbii ta'ee kan irratti mari'atamaa jiru walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa, pirezidaantiin Chaad Mohaammed Idris Deebii fi pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni haasaan isaan taasisanii dhiyaateera. Akka wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa jedhutti jiraattota Afrikaa keessaa yeroo ammaa kan talaallii COVID'n fudhatanii 400 qofa. Addunyaa irratti talaalliin doozii biliyoona 6 kan kennamu yommuu ta'u, jiraattota biliyoonii 1.2 kan qabdu Afrikaan amma ammaatti kan isheen argatte 200 duwwaadha. Dhimma kana irratti yaada kan kennan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Ramaphoosaan gocha haqaa fi haamilee hin qabnedha jedhanii qeeqaniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden biyyi isaanii talaallii COVID-19 Pfizer jedhamu doozii miliyoonii 500 bituu iseetii fi gargaarsa biyyoottan birootiif akka kennamu dubbataniiru. Walga'ii guyyaa har'aa irratti pirezidaantiin biyya Iraaq, Kuubaa, Saalvaadorii fi muummeen ministeeraa Itaaliyaa haasaa akka godhan gabaasameera. Sababa dhibee koronaatiin kan ka'e hanga'oonni biyyootaa harki caalaan haasaa isaanii kan dhiyeessan viidiyoo dursamee waraabamee fi marsaa intarneetiitiin akka ta'e beekameera. Walga'ii mootummoota gamtoomanii irratti qaamaan argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin Gaanaa Naanaa Addoo Daankiwaa Akuufo Addoo waggoottan lamman darban keessatti dimokiraasii irratti okkorri raawwatamuusaa addunyaan ragaa akka bahaa jiru dubbataniiru.
akka Akuufo Addoo jedhanitti fonqolchi loltootaan Giinii fi Maalii keessatti taasifame tuffii bulchiinsa dimokiraasii irraa kan ka'edha. Dura taa'aa garee biyyoottan Afrikaa lixaa ECOWAS kan ta'an pirezidaantiin Gaanaa ECOWAS warreen Giinii keessatti fonqolchuu raawwatan irratti biyyattii miseensummaa irraa ugguruu irraa kaasee tarkaanfiin adda addaa fudhatamuu isaa ibsanii ECOWAS mootummaa dimokiraatawaa ta'e dhaabuu irratti fedhii inni qabu ibsaniiru. Maalii keessatti mootummaa akka yeroo dheeraa dabalatuu fi ECOWAS akka waliigalteedhaa fi qophaa'aa hin taane ibsanii Maaliin gara dimokiraasiitti deebi'uudhaaf guyyaa kenname onkoloolessa 29 bara 2021 darbuu akka hin dandeenye kan ibsanii Akuufo Addoo Afrikaan akka miseensa biyyoottan dureeyyii 20 taate akka galmooftu gaafataniiru. Dhibeen COVID-19 amma ammaatti addunyaa irraa lubbuu namootaan miliyoona 4.7 dabarse lubbuu lammiilee Keeniyaa 5,000 galaafachuu isaa pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa himaniiru. Walga'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 76ffaa irratti haasaa karaa intarneetiitiin kan godhan Keeniyaataan akka jedhanitti tajaajilli talaallii dhibee koronaa akka walqixa nama hundaaf mijachuu qabu hubachiisaniiru. COVID-19 sadarkaa idilee addunyaatti imala tuurizimii, raabsa mi'aa fi investimentii hubuudhaan dinagdee addunyaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu isaa kan himan Keeniyaataan sirni addunyaa namootaan hundaa fi kutaa hunda keessatti karaa daldalaatii fi sammuu oomishaatiin walqixa hojjechaa hin jiru jedhaniiru. Dhimma babal'achuu faayinaansii seeraan alaa fi meeshaa waraanaa seeraan alaa kan kaasan Keeniyaataan bara kana ji'a onkoloolessaa keessa biyyi isaanii Keeniyaan pirezidaantummaa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii akka fudhattu ibsaniiru. Yommuu biyyi isaanii pirezidaantummaa mana maree nageenyaa fudhattu keessumaa waa'ee nageenya addunyaatiin wal qabatee waan dursamuu qabu irratti biyyi isaanii akka hojjettu ibsaniiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nu wajjiniin tura.